Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa rooliin sinitti maan waliin tura. Taphoonni Torbee 14ffaa Piriimer Liigii Oromiyaa Kamisaarraa Istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffameera. Ganama sa'aatii 2 irratti jajuu fi sanbituu gidduutti morkii gaggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis daqiiqaa 65ffaa irratti Abbaasaa Ahimad daqiiqaa 70ffaa irratti Bashaa Aqnaw akkasumas daqiiqaa 88ffaa irratti Tawaldee Akililuu walduraa duubaan galchii 3 sanbituuf lakkoofsisuun kilabiin kubbaa miilaa sanbituu galchii 3-2 jajuun injifateera. Bashaa Aqnaw immoo sanbituurraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 4 irratti Sabbataa fi Jimmaa Abbaa Bunaa gidduutti taphaa gaggeeffameen galchii daqiiqaa 25ffaa irratti Addisuu Misgaanaa lakkoofsiseen Sabbataan galchii 1-2 dursaa boqonnaaf ba'uun tapha boqonnaa deebiinis daqiiqaa 62ffaa irratti Rabbirraa Gabayyaw daqiiqaa 70ffaa irratti Yoonaataan Girmaa akkasumas daqiiqaa 79ffaa irratti Mohammad Bayyane galchii walduraa duubaan Sabbataaf lakkoofsisaniin Sabbataan galchii 4-2 Jimmaa Abbaa Bunaa injifateera. Addisuu Misgaanaa immoo Sabbataa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamera. Tapha waaree booda sa'aatii 8 irratti Mukaa Xurrii fi Diksiis gidduutti taasifameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis daqiiqaa 66ffaa irratti Muluqan Lammaa galchii injifannoo Diksiisiif lakkoofsisuun Diksiis galchii 1-2 Muka Xurrii injifateera. Muluqan Lammaa Diksiis irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha Torbee 14ffaa Piriimer Liigii Oromiyaa taphni sa'aatii 10 irratti Ajjee fi Walisoo gidduutti gaggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiitiinis daqiiqaa 61ffaa irratti Abbaa Abduu Ajjeef lakkoofsisuun dursummaa qabachiisus daqiiqaa dabalataa 90 irratti 4 dabalameen Aggizaw Ashanaal Walisoof lakkoofsisuun wal qixxeessee jira. Kanumaanis Ajjee fi Walisoon galchii tokko qixa bahuun qabxii qooddatanii jiru. Aggizaw Ashanaal immoo kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Walisoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Finfinneerraa.